Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirtanii baga jiraattan hordoftoota qaalii. Kun qophii miira keenyaati. Hanga xumura qophii keenyatti hojii turaa isin jenna galatooma. Share, like, subscribe godhullee hin dagatinaa. Wanni isin gootan nu jajjabeessiti waan ta'eef nu gargaaraa isin jenna galatooma. No. Messi da kasi dubbata. Maaloo guutaa. Yaa takku bas. Onni qamaan. Inni qamaan jimaa kun malee. Mati jima bun kuma jadi no gudara. La jima fadani. Fadu jima anta katuma anda. Juba nama ni qamaamu. Akasitin na gode titaka. Amma bakka qamaati jedhama. He tried it. Oh, itu ambil sini. Kamis. Bodoh nunggu. Nah, taboda samboda tanti ber taboda. Kam? Ay. Okay. Zaman tanatan. Achisik. Nedes des ya tanya. Achisik. Wai. Oh, tuh jom balik mau mali balik mana kan? Ya. Achisik balik. Anak anak kan ambil ya bo anak disi. Ya takku. Ya bo anak disi laki. La. Oke ambil rumah kan. Takku bas takku. Makan. Wai. Sama. Kamu Saatiin dura bileezina rubuttooti. eega Fuudhillee naan jettu waa'ee dhalallee natti naagaltu saayiba dhalaan qabdu namni saayiba dhalaati qabatte san keessallee nuu laalannaa beekta. ati amma dura dhalaa maan beektu Beeku waddus kaaniin bareedee yoo ta'e. barachuun barraa nama dhibdu bas laa har'aan tanaati nagumaan jiraachuu jirta dhalaanis waliin beektu waa takkaan akkanuma jiraachuu jirta. Dhalaata kan beeku ammas maqayyaan hin jiraadhe madarasa dhaqe mana barnootaa dhaqe galee manatti ati nan agartu gizeen hin galu gizeen. Siin argaara ati xiqqaadha amma maaltu siin ga'e dhalaadha. Xiqqaadha. Ganaadha ati xiqqaadha. Xiqqaa duubaati jaa. Eenyu isheena? Haa xiqqaadha ganaati amma fuudhicha siin geenye. Abbaa kiyyaanis gaa hundaanuu wal Akkam? Nagaa. Nagaa. Eenyu? Taa'e. Taphatte. Akkasumas Eenyu waluma? Ana eessatti hin beeka eenyu? Eenyu jettee dhufte? Eenyu jecha dhufte? Eenyu beekta jechuudha? Isaan wal beektani? Akkami wal beektan? Ana obboleettii isaati. Obboleettii isaati. Ishiin eenyu duba? Itti hammaan hundaan wal barannaa. Ganaa wal barachuu teenya? Isaan beekaa yoo jirti bari isheen. Isin hangaruu beeku isin reetii maaltiin nyaata. Fireendii akkam gaa? Fireendii maali? Fireendii akkami gaa? Mucaan dhalaanuu waliin beeku ganaa xiqqaadha mucaanii. Ganaa nuyi mari'atee akkasif fuudha. Fireendii akkami gaa? Anga gisee hunda wajjin teeluun daleena. Eessattuu ta'e haa? Wajjin bakka bashannanaa itti bashannanaa hunda hojjedheena. Inni qayyib dhugaan seenuu waan Dubbiin tun dhugaa dhaabbileessi. beeku kan takkaan agarra. Yoo dubbiin tun dhugaa taatu ana abbaa kiyya dawwalee nama hima. Maaliif jennaan amaanaan akka kennate abbaan kiyya. Maaliif jennaan warra keenya mari'ate naanillee mari'ate bileettii isaatii mee bileettii sarara guddoo ta'e asin jira. Naan mari'ate kan isaan taatu akkasi fuudhuu qaba. Fuudhuun qabu mucaan keenya xiqqaa eessatti maal jalaa goota eessatti. Ayyoonii fi inni fadhee si dorkuu danda'a. Waan fedhuu gaanne. Waan fedha haan isaanitti nama teessittis beekaa. Egaa fedhu jenne Maaliif nan beekne? nun mari'ata osoo dhalaa Madaama qaba. madaama tokko madaama shaam hoteela shaam jaaniiti hoteela tokko dheenyee achi hojjedheenee. Eessatti gaa maqaama eessan waliin dhattanu bileessi kiyya gaani gaa Ani kana. nama mana barnootaatiin dhaqa. Maxaamarraa dhalaa hojjetiin hunda akka baay'ee waan hin jirre biddeera. Zaajaa nutti hin dawwalle. Maaliinis dabalaan. Dawwaleetuun beeku inni gaa dhala irratti hin dawwalu inni bilbila isaan akkuma qaba. Eessatti gaatisaa jaalallee kiyya jettee. Yoonii fi naaf inni ol beene mana kana akkanumatti mana nama akkanumatti no sana mana nama hin beekne. Ana ka fakkaatu beeytamoo anuma. Addaan nalaali nalaali. Suma. Akkam? Inni siin beeku jee bara. La. Jettiti inni siin beeku jee dirqamaa fuudhu deemta amma mucaa kan waliin deemu. Inni sin beeku Siin beeku jee. barsii mutti hin je'anisi. Yoo ati intala dhalaatii mi? Obboleettii hojii dhalattillee atillee dhalaadha. Dhiirtillee nama sobdi
Kusani bikko hedduu hojii deemnee naaf inni hojiin bashannanaa turre. Ammoo mana kanaa isaan na barsiise. Dhalaan beekuu jiru jirtu ati amma inni akkasii ijoollee seetaati. Kamina manaa ugaanaan galle teetu moota isaa. Ooyi namaatu na suwal fakkaatu si jala badee moo? Mana kana keessa nama wajji qabdan. Keenyuma Ati manni mee bilaali dura biraankii taate moo? sakkee jiraata. La. Sakkee jiraata. Suma. Laa biraankii ta'a nama biraankii si godhu jira malee nu simbiya nullee nu. Maaliif Inni illee waa simbiya. ati kam Mucaa eessatti dirqamaa fuudhuu deemta mucaan ganaa xiqqishaa ganaa qaadhimee. Furaalee isa kan beeku ani. Simbiya kujee kanas nurraa deeme amma kan irraa bara. xiqqaan maal asii godha Xiqqaadha laa mucaan Xiqqaa taanaan nama jaalatu. barumsa qaba ganaa inni barumsa baratu jira waa nama jaalatu namni xiqqaan. jaalaltiin jirti siif ishii hedduu. Hayi jaalalaanii fi naalku baatee googoo nyaatu siin jeeba. Dubbiin tun dhugaa taanaan amma dawwala gaanii. Eenyutti? Abbattiin dawwala amma tanan dawwala. Sodaatee takkana naan jechuun jira bara. Nuuni mari'atu. Nuni mari'atu. Dirqama nuuni Jaalatti mari'achuu marii qaba. qabdi ati. Marii qabdee mari'addeetu mae marii qabdi malee. Hogguu sangaa wallee nuna irraa. Dhalaan taane nutti fiduu geeffeenu akka dhalaan taane nuti. Adda baafadhu mee ture manaa. Manni ati amma dura dhufte kana. Manni kanuma. Kanaan miila. Tanaas taara. Takkaan agarreen dhalaa bilisa kiyya bira. Duuba guyyaa sana eenyu jira namoonni jiru. Bilbila isaatiin Guyyaa san qofumatee na bira ta'a hogguu. Kunoo isin ni jirti obboleessi. Laa isiin hin jirtu isiin hin jirtu. Takkaa mandarraan ba'an. Laa isiin hin jirtu wallee dukkaana kutteessa obboleettiin qabaa kunoo harumaan tanaan si argina. Obboleettiin qabaa namaan qabaa anumaan hin jenna. Ani eenyu nama na adda wallaale amma xiyyaafuu barmataa waliin shirra jee. Akkamna godhu deemtan eenyutu as fide intala tana gabu. Isaatu na fidee si jeeba. Namni biraa eenyu jira mana kana keessa nama akkasitu jira. Dhageeffadhu ijoolleen xiqqishaan taarmal biddu malee ijoollee miti erinni. Amma xiqqoo. Keenyaanuu fidee mana kana na barsiisee waan feene wajji bashannanaa. Nuuf xiqqaadha bargaa sittee guddatellee nuuf xiqqaadha. Isinii xiqqaa ta'uu Takkaan guddaa ta'e kamiin beekta? Takkaan guddaa ta'e kamiin beekta? Guddannaanii miga kana jaalatte akkamiin ne raanfatte saarra maal taate? Si beeku qa. Sinee raanfattee si beeku maaliin si raanfa? Arraantana maal taate? Kamiin ta'e hunoo kun maaliin jira? Obboleettitee sodaatta? Maaliif sodaadha isin nama? Yoo obboleettitee sodaattees kalaas. Obboleettii yoo na fuudhe numa feeti yoo lolte malee gisee garuu si beeku qa. Akkamiin nan feene? Yoo nuuf hime malee si fuudhuuf hin ta'u. Deemi barbaadadhu kan si baasu. Siif hin ta'u mucaan fedhe. Akkamittiin oollaalte? Siif hin ta'u sin baasu sin jee mucaan. Ani isaan fadhaa bara. Maal irraa feeta waan irraa feetu hin qabdu deemi barbaadadhu abbaa feetu. Mucaan waa siif hin ta'u. Hayi dirqamumaan dhuftee naafuu diyyattuun. Mana namaa dhufee namni. Ati illoolimme. Ni lola malee mucaan sin beeku sin Inni jee. akkas ta'uu Dirqamaan jaalachuu deemta. dhuguma seetaati. Gwaasii malee obboleessa kiyya. Eessatti deemta gaa? Duuba akkana dhufee nama mana namaa dhufu. Mana namaa dhufu. Hayi. Mana nama hin beekne maal hin godha gaa? Eessatti deemtaa miti ati amma dubbiin tun dhugaadha moo dhugaa miinaa fi obboleessi kiyya? Isa Intalti maal ija godhu? keessa la ati obboleessa fedhimi sirriitti ija keessa nama ijji rifattu ni beekani sirriitti kana na laala iji. Laa nagaa qaba. La ijji kana kirkirkir jettee ati laala haa. Laala ibaa rangana reessan laala duba keessa Isa isheen. dollatti bar. Tanuma shaayii barbaadammoo. Haa ija keessa isheen haadha. Laala ranganarra. Jina soosoo Naasuu bar duute bar firatti. Eessan naagaa ni hina ta'e hinanne waayi. Haa ati ofumaa dirqamaa si fuudhu deemta obboleessi kiyya. Adda baafadhu duuba taa'e amma karaa deemaa dhufte mire meegguma baafadhu maal. Yaabbiidha suma bar. Amma ishiin baasa moo siin baasa obboleessi kiyya. Irraa baasee waan mana baafta mana kan Hayaa kai bahe mana irraa. Simbiyaa kujee gurbaan dirqamaan fuuta. Dirqamaan fuuta. Awwaala kan nyaara kanaatiin qabban qabu. Warri quban qabu mucaan keenya ganaa xiqqaa barnoota baratu jira. Maaliif akkana nattaata? Simbeeku. Simbiyaa kujee mucaan dirqamaan barachuu feeta. Maali mis mara simbeeku. Egaa wanti Nama fakkaatus jalaa bade. Hai ni maraattaa Maal sila. hojjetan? Hai bar waa hunda. Maaltu si maraachaa ugaa dhiira guutteef deemi maraadhu gaa shaararra bahite yoo Ani baraachuu isumaan fadha malee. maal irraa feeta mucaa si feene si fedhu jenne simbiyaa Jaalalaan kujee. hin beekne na barsiisee bar. Jaalala eessa beeka mucaan yoo jaalalaa keessaa hin jiru. Jaalalaati si hojjaasaa? Isheenne wayi jaalalaanne. Isheenne wayi jaalalaanne. Telefoon isaadhaa na bira jira bara na biyya. Ani isa malee waan nyaaddu maal taateeti? Hai duba kam akka wagu deem. Soo guddaan. Hai gizee hunda
Inni isaa wala bishaan dhugu Hai, deemu akkamitti bishaan isa malee dhugu qoqqoo- jiraatan ittiin taamal taate abdataa Isa qoqqoo si Ara nyaata. maal taate isa abdataa waan kan si beeku yaa abdataa Simbiya ku mucaan simbiya ku kana barnaa Abdataa kana na godhin kaa. Diam, ooti fayyaan qabdu Abdataa. diam abdata jechaa oole. oo beekaati abdataa. duraan kina godhu fakkana La, mareetan abdataa saabjitee yoo taates Aneessatti biya ka. Way abdataa yaara maal maal. Hai, diam abdata ji kanarra diamaa diami siif dhufanii. Kaniina si obaasanii. kaniin maali Kaniina maali? Dhiboo maal taate yaa abdataa. wal mareettanii Maaltu si obaasa la? Kaniina maalitu si obaasa? Eenyutu obaasa? Hai, taatu wanni akkasiiti. Atillee Anjiro diam na dhiista abdataa fayyaa.